عدم كن سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Akka mooltan naggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya kibxata galgalaa eegaleera kan isiniif dhiyeessu an Hamza Hussein. Ministeerri muummee Abiyyi bara 2022 keessa namoota dhiibbaa uuman dhibba keessaa tokko ta'an maaliin dhiibbaa uuman gabaasa qabna. Arsiitti marqi daakuu kuntaala tokkorraa hojjetame raajii uume kun akkamiin ta'e? Garbuu kuntaala tokkootirraa dhadhaa kiiloo 10 irraa barbaree kiiloo tokkorraa soogidda yookaan mi'eessituu kiiloo tokkorraa. Waa'ee abbaa qabeenyaa Gujii Dooktireetii kabajaa Yuunivarsiitii Beeniin irraa argatanii akkasumas waa'ee harmee umrii waggaa 47 Yuunivarsiitii seenan irrattis gabaasa qixeeffanneerra. Odeessaalee gaggabaaboos qabna nu faana bu'aa. Barruun beekamaa Ameerikaa Taayim jedhamu namoota bara 2022 keessa sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uuman yookiin dhageettii guddaa qaban 100 ibseera. Kanneen keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi saayintistii kompiitaraa kataatee dhalattoonni Itoophiyaa lammii Ameerikaa Timniit Gaabuu jiru. Eliyaas Mulgeetaa dabalata qaba. Barruun Taayim ministeera muummee Abiyyi Ahmad namoota sadarkaa idil addunyaatti dhiibbaa uuman jedhee yoo tarree keessa galchuu kun kan jalqabaa miti. Amma duras bara 2019 kanneen dhiibbaa uuman keessaa tokko godhee filatee ture. Yeroos atleet Fayyisaa Leellisaan ministeerri muummee Abiyyi akkuma aangootti dhufaniin hojii abdii namatti toru raawwatan eeruun barruu Taayim kanaaf barreesse. Barruun kun ministeerri muummee Abiyyi Ahmad barruu kana keessaa akkamiin akka filate yoo ibsu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu nagaa buusuu isaanii hordofee badhaasa Noobeelii fudhachuu yaadachiise. Dabaluunis lola Tigraay irratti humni waraanaa ministeerri muummee Abiyyi hirmaate badii sarbama namoomaa olaanaan itti gaafatamoo ta'aniiru jedha. Barruu kana irratti ministeera muummee Abiyyi kan ibsite gaazexeessituu barruu kanaa Aariyaan Beekaridha. Beekar humnoonni ministeera muummee Abiyyi miidhaa saala bu'uura godhatee fi himannaan saba dhabamsiisuu yookaan ethnic cleansing irratti dhiyaateera jette. Dabaluunis beelli miiliyoonota yaachise mudateera jechuunis ibsite. Gabaasi kun bahuu hordofee press secretariin waajjira ministeera muummee Bileen Siyyum barruu Taayimiif xalayaa komii ibsu barreessaniiru. Ergaa isaaniin wanti waa'ee ministeera muummee Abiyyi barraa'ee beekaa maqaa balleessuu fi yaadameeti jedhaniiru. Barruun kun haqa dhiisee odeessa isaa maaliif addunyaatti tamsaasu akka barbaade ibsa akka kennu Bilaneen xalayaa erganiin gaafataniiru. Dhuma torbee darbee sagantaa agarsiisa oomishaalee qonnaa Arsiitti qophaa'e irratti marqaan daakuu garbuu kuntaala tokkorraa qophaa'ee meeshaa tokkotti bahee agarsiisaaf dhiyaatee ture. Marqaan meeshaa aadaa qorii jedhamutti dhiyaate kun namoota hedduudhaan sooratamee namoota hedduus ajaa'ibsiise. Waa'ee sagantichaaf marqa dhiyaatee hooggantuu waajjira aadaaf tuurizimii godina Arsii aadde Zamzam Kadir akkanaan nutti himan. Godina Arsii aanaa Leemuu Bilbiloo magaalaa Boqqojjii keessatti nyaanni aadaa Oromoo Arsii marqaa jedhamu midhaan gosa garbuu jedhamurraa sagantaa egzibishinii agarsiisa galteewwan qonnaati irratti akka godina keenyaatti yeroo lammaffaatiif kan gaggeeffamu ta'ee bara kana wanni adda isa godhu marqii aadaa Oromoo Arsii gosa midhaan garbuu jedhamurraa qophaa'e garbuu kuntaala tokkootirraa dhadhaa kiiloo 10 irraa barbaree kiiloo tokkorraa soogidda yookaan mi'eessituu kiiloo tokkorraa koboota dhoqqee horiin buuturraa xaxxafamee jedhu kuntaala 3 irraa qoraan gara fe'aa harree 3tiin humna nama 12 kan marqamee fi kan nyaataaf dhandhamaa fi qophaa'e ta'uudha nyaanni aadaa Arsii kun. Midhaan haga sanaa akkasumas immoo dhadhaa haga sanaa barbaree haga sanaa waan guddaadha waan salphaa miti. Meeshaa hagamiitti hojjetanii dhuguma danda'amaa waan jedhu namni gaaffii kaasaa. Meeshaan itti hojjetame fa'aa akkamii bakkuma tokkotti hojjetame moo bakka adda addaatti hojjetame walitti dhufee kan jedhu fa'aa gaaffii kaasaa kanarratti maal jettu? Meeshaan fa'aa meeshaa mukarraa hojjetamu kan maqaan qorii jedhamurraa mukarraa hojjetama. Meeshaan fa'aa meeshaa baay'ee guddaa ta'edha.
kan itti marqame immoo ottee yookaan waan supheerraa hojjetamu garuu iddoo tokkotti miti wanti kun kan hojjetamu. Iddoo garaagaraatti hojjetamee bakka tokkotti kan bahe. Nama meeqatu nyaatame marqa kana nama meeqatu sooratee meeshaa sana tokkoon isaa keessaa sooratamoo kukkutanii sooratamoo haala kamiin soorate namni bahe? Namni soorate dhamdhamaaf dhiyaate. Namni sagantaa kanarratti hirmaate guutuun wanna kana erga daawwatee booddee akka dhandhamu godhame jechaadha. Sana beeksisuudhaaf bu'aan irraa argamellee qabeenya keenya yookaan oomisha keenya addunyaadhaaf beeksisuu yaada jedhu kana of jalatti qaba. Odeessaalee gaggabaaboo irraan baaneerraa Dr. Tedros Adhanom Daayirektara Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ta'uun irra deebiin filataman. Dhalataa Tigraay kan ta'an Dr. Tedros waraana kaaba Itoophiyaa wal qabatee mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa turan. Bara 2017 Dhaabbata Fayyaa Addunyaa dursuuf filatamuun dura ministeera dhimma alaa akka turan qondaalli kun isa duras damee fayyaa Itoophiyaa fooyyessuun akkaan jajjamaa turan. Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti barattoonni summeeffamuun mana yaalaa seenan oduun jedhu sobaadha jedhan hoogganaan sabquunnamtii yuunivarsiitichaa Fiqaaduu Irkoo. በማንኛውም ሚዲያ እየተሰራጨ የተለያየ ሀሰተኛ መረጃ odeeffannoon miidiyaalee adda addaan tamsa'aa jiru sobadha. Yuunivarsiitii keenyatti nyaanni summee hin jiru. Hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraatti itti fufeera. Barataan dhibee garaagaraan qabamee mana yaalaa seenuu danda'a. Barattuun tokko dhibee garaachaan qabamtee buufata fayyaa yuunivarsiitii keenyatti wal aanamtee bahuu ishee quban qaba. Kana fuudhanii akka waan barataan hedduun nyaata summeen miidhameetti dubbachuun qaaniidha. Odeessa taanuun Abbo Waddeessaa Yaachisii godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti dhalatanii guddatan. Maatii horsiisee bulaa irraa waan dhalataniif ijoollummaa isaanii gara caalu loon tiksuudhaan dabarsan. Obbo Waddeessi amma Finfinneef Gujiitti kaampaniiwwan hedduu horatanii qabu. Albuudaaf daldala bunaatiinis qabeenya guddaa horatanii abbaan qabeenyaa kun tibbana yuunivarsiitii biyya Beeniin irraa dooktireetii kabajaa argataniiru. Seenaa isaanii ijoollummaarraa haga dooktireetii kabajaa argachuutti jiru akkanaan nutti himan. Dhaabbilee adda addaa Gujii Haalandii fi Mormoraa bu'aa wassaalleen akkasumas heelluu yaalle dhaabbilee maatiitiif ka'umataa geggeessa jechuudha. Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda Lollottuu keessatti dhaladhee ijoollummaa kiyyaan tika abbiitiin jalqabee maatii kiyya qarqaarsa akkuma guddadhoonni gara tika looniitti taree gara mana barumsaa dhufiisaaf ammoo baay'ee chaalenjii ture. Maatiin kiyya akka mana barumsaa baradhuuf na eeyyenne ture. Sababiilleen horii fi kana akka ani tissee dubarra ammoo isaaniilee dhaaluuf karaa adda addaatiin yaadanaa keessa turanii barumsa kanaan halcheetni gara laafummaa abbaa kiyya gaafadhe baankiileen dubarra na eeyyameera carraa mana barumsaa galee bara dargii sana gaa kutaa 11 baradheeruun duubatti mootummaan dargii kun waan rakkiseef gara daldalaatii fi gara gaa'elaa deebi'eera taateen hojii kiyyaa kana qabadhe. Lukkuu daddalla achii gara re'ee tarree gara loonii jarree ammalleen meeshaa xixiqqaa adda addaa soogdaa kanaa karambeellaa kanaa daddala xixiqqaa sarara jalqannee ideen isaanii gara daddala midhaaniillee waan hojjetiin hin qabnu yeroo nuuteetillee onna nuutee dhabaattillee addi aduun kutatiin hojii jijjiirataa hojjetaa turre jechuudha. Adda sadarkaa idil addunyaatitti kaampaanii beekamu jiru. Kaampaanii Mormoraatii fi Gujii Haalandii Koofii kana sadarkaa abbaa urjiitiin hootela heelluu yaadaan shaakisoo gubbaarra ijaarree hojjechuu jirra. Jeemisoon kanalleen dameetti baanyee heelluu yaa Jeemisoon goonee hojjechuu jirra. Ammalleen dhaabbileen uummataatiin wal qabatee ammoo kaampaanii bu'aa wassaa kan sheerii baay'ee anaaf maatiin kiyyaalee keessaa qabna. Hunda caalaa ammoo kaampaaniin kun kaampaanii uummataati. Yoo xiqqaate nama gara 315 miseensa keessa qabu. Isa kana gaggeessuu jirra. Dikoo kana ammoo goduu daddala waliigalaa kan jennu kaampaanii waggaa 3 duratti hundeessine yeroo ammaa kana keessa namni 5,000 ol miseensa ta'e uummata baay'ee kan keessaa hammatuuf kaapitaala gara biliyoona 3tiin hundeessine yeroo ammaa kana keessa mootummaallee nu qarqaaree kuusaa albuudaa sookoo lafa tana keessatti tokko fayyadanii herregamu godina Gujii lixaa keessatti argantu nu kennanii yeroo kana keessa amma gara maayiningi galiisaa fi qophii xumurreerra. Waggaa addaatiin dura naannoo East Afrikaa kanatti gamtaan barattoota hojii ani hawaasa waliin hojjetaa ture kana carraa hojii gama kiyyaan uumame kana wal qabatee namoota hojii gaarii hojjetee jiru jedhameera taatiin na dorgomsiisanii turan ani hin beekne. Hojiin ammoo fudhatama horatee jennaan madaaliyaa fi waancaa adda addaa biyya Itoophiyaa kana keessa nama tokko ta'ee badhaafame. Warri badhaasa kana kennu qabu badhaasa dogongoraa kennine moo badhaasa sirrii kennine hordofa. Seenaa namaa kana hordofa.
dhufanii koreen tun qindoominaa hordofaa turte torbaan lamaan duratti dhufaniituma gara magaalaa kanaa dhufanii baga gammaddee seeppiitti aantutti badhaasa biraatii kaadhimante turte injifattee amma sadarkaa Afrikaatitti magaalaa Beeniin jedhanutti yuunivarsiitiin Salamoon jedhamu si mirkaneessa jira doktora kabajaa teessee jirta fudhadhunaa jedhanii doktora kabajaa sanii argannee fudhanne doktorummaa kabajaa kana garuu akka uummata kiyya hawaasa kiyya bakka bu'ee fudhadhetti irra caalaa ammoo beekamtii kana naa kennuun cimee ka durii caalaarra akka hojjedhuu fi uummata kiyyaaf ka durii caalaa addatummaan akka hojjedhu kana kakkaase. Harmeen ijoollee afurii aadde Himmanyush Mitikuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barnoota isaanii digirii jalqabaan barachuu jalqabuun isaanii dhagahamuu hordofee dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'aniiru. Waggootaan dura bakka adda kutanirraa ilma isaanii wajjin kutaa 10 eegaluun erga baratanii booda wajjumaan qo'achaa wajjumaan qabxii gaarii galmeessuun isaan Yuunivarsiitii Wallaggaa ilmi isaanii sadaffaa Dachaasaa Mulaatu ammoo Yuunivarsiitii Jimmaatti ramadaman. Barnoota umuriin hin daangessu ka jedhan haati gannaa 47 kun waahila koo Zalaalam wajjin turtii taasisaniiru yoom akka barumsa eegalanii fi adda kutan himuun eegalu. Bara 1976 kutaa tokko kan baradhe. Soonaas kutaa 9 barachaa jiru warri koon heerumsiisanii yaanaa kutaa 10tti darbee jedhu bara 1989 yaanaa Jimmaa Arsoo Gandaa Isakaatti. Barumsa keessaniif jaalala akkamii qabdu ture yeroo sana? Barnoota baay'een jaalladha amman jiree ammanis iyyuu beeku barnoota. Hanga kutaa 7tti hanga baradhetti sadarkaa kutaa lakkoofsa 5 waliin dabarre sadarkaa ni fidaa ture. Erga heerumtanii maal hojjechaa turtani? Maaliin jiraachaa turtani? Abbaa warraa keessanis isinis? Inni yerichas hojiin qabu ture loltuu dargiitii jedheeramti. Qonnaan bulaa mata isaanii qonnaan qotuyyuu qonnama warraa isaaniitii tuma jiraannutu bara 94 waardiyyaa wayii dorgomee qumbaatti argate inni. Erga barumsa keessan adda kuttanii maaltu isinitti dhaga'ama ture? Waa'ee barumsaa maal yaaddu ture? Hojii makoo jechaan yeroo miskeeranii nufee namni galmaa'u barattootuma tun akka isaanii baradheen jedhaa. Hawwiin koo achuma jira garuu moddaan jireenya koo iddoon barnoota haalli barnootaa immoo hin jiru waan ta'eef hojiituma dhoowweetoo hin taane waan jira dhugaa sadarkaan baradhutu hin jiru waan ta'eef hojii makoo hojjetachaa yoo akkuma namoota rakkaa gadhee baradhe kana barachuun hawwan ture yeetu. Mucaakoo sadaffaa dhalateetu yericha kutaa 10 barataa yuunisuma duukaa jajjabaadhee ijoolleen koo warri durbaa hangafa isaa immoo barnoota deemanii na bukkeen jiranii mucaa isa boodaa isa duwwaadhaa achi mana barumsaatti duukaa deemanii dileedhuma baradheetu guyyaa tokko iyyuu. Maaltu sin kakaase ilmuma keessan kana wajjin deemtanii barachuun sinitti tole immoo akka carraatti itti fayyadamtan kana? Akka carraatti otoo hin taane fedhumayyuu barnoota hawwii isaan qaba waan ta'eef ijoolleen waan baratu warri dhumaas barachaa jiru waan ta'eef guddi isaanii badaa waan rakkisaa jiru hin jiru waan ta'eef abbaa warraa akkasuma jajjabeessee jennaananii barachuun umurii hin daangeessa jedhamu mana barumsaatti deebi'e. Kutaa tokko turtanii ilma keessan wajjin? Eeyyaa mucaakoo wajjin gaafuma isaanii na galmeessanii akka cabaa ta'ee isaan turaagaa koo naa baasee abbaa manaa koo wajjin naqanii na galmeessanii achuma barsiisaan immoo kilaasima tokko nuu laatee mucaan koo immoo barsiisaa gaaffii gaafachuu jaallata waan ta'eef teetiin sodaadhaa daree na bukkeetti jijjiirradhu malee naan jedhee jennaan hin daree koo jijjiirradhee wal bukkeetti baranna. Mee barumsa hin daganne yeroo deebitanii herrega fa'aa afaan ingiliffaa fa'aa akkam turtanii daree keessa? Irraanfachuu baay'een irraanfadhee garuu ni duraamoo na keessaan banne waan ta'eef xiqqoo natti cimuu barbaadee kabooddemsaan koo sinqoota waan ta'eef na qo'achiisee isaa wajjin bakka akkuma tokko duriitti nutti deebi'ee barachuutti ka'ee hafuuyyuu hin jaallatu wayitii tokko iyyuu hin gubuusuma duukaan hordofee baradha. Barana kutaa 12 qormaata qoramtane qabxii akkamii fiddan? Qabxii gaarii argattanii? Eeyyee qabxii bareedaan fide. Akka duraanitti 454 ture fiizikii keessa irratti amma immoo 364. Ayyee tole gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ame yeroo yuunivarsiitii seentan abjuu keessa waan milkeessitan? Wanti hundumtiyyuu kan ta'u gaajuma waaqayyootnidha. Waan baay'ee namatti tola maaliif kaayyoon barnootaa silayyuu hojii qofaaf itoo hin taane barachuun carraa kan argachuu kootti baay'een gammada.
Aadde Yimmanyuush Mitikkuu galateeffannaa carraa gaarii jennaanii sagantaa kana xumuruu keenya dura odeessi tokkoon irra isinii buusa. Loltoonni Somaaliyaa yoo xiqqaate 5,000 ta'an Eertiraarraa yeroo dhiyootti gara biyyaa akka deebifaman pirezidaantiin Somaaliyaa dhiyoo aangoorraa ka'an Mohammad Abdullaahi Farmaajoo mirkaneessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeessa keenya asumarratti xumurraa akka qopheesse Eliyaas Mulugeetaati. Ogeessi teeknikaa Oskaar Bunga bor walitti deebina. Nagaan bulaa.